السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتة channel قداتو في جرجرتو أمة خينيا قالي في جالتهم أران ترقى وجا أرى وبلايا كيا فيديو أجائباتي أستي قبضة إسني ديا دجرا فيديو قبضة نبياتي مالي جتون كيسلين وان نولدغا وبلايا كيا أكما تنادرو فيديو سني mare jirutti arrantanallee viidiyoo waa'ee gartee aanirra aanii jaalala hedduu takka waan natti mufatee jiruuf obboleeyyan kiyya anillee gartee isa araarfachuudhaaf obboleeyyan kiyya manguddoodhaan fuudhee paasapoora isaatillee haati mana kiyyaa feeruzaan narraa fuutee deebisiif naan jettee obboleeyyan kiyya anilleen ilmi nama balleessu uumama jiraati laakiin immoo ani akka mataa kiyyatti badinatti fakkaanne gochisanii anis akkuma itti yaadettiin waan kana hojjedhe jechuudha obboleeyyan kiyya haati mana isaa akkuma kana dura fuudhi jabeessinaan jettutti isinii haaseetiin jira jechuudha waa isaa irra deebi'uu hin barbaanne asumaan obboleeyyan kiyya aanee jaalalaa hedduu tokko natti aaree gadde akkuma viidiyoo gadhiisaa jirutti isinilleen arkaa jirtanii bultii mana kiyyaa natti gajee viidiyoo hedduu takka maraa jira viidiyoo haa qilleensa irratti inumaatu gadhiisaa jiru san waan hedduu takka salphaadha wanni fuula keessan duratti hin argamne hedduu jechuun wanni aaneen haadha mana isaa irratti dalagaa jiru waan hedduu wadhabbii guddoo uumame jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya viidiyoon inni isinii qilleensa irra gadhiisan inumaatu hafiifa jennaan afaan irratti waan salphaa jechuudha. Akkasitti manguddooleen jidduutti baatee isaan waldhabbii isaanii isaan jidduutti ilaalte akkamitti ati nama saahibaatiin walii galtee paasapoora kiyya kanin imala fuulduraaf kara biyyaa ittiin galuuf hamilee akkaan qabu hamilee akkamitti nama saahibaatii wajjin haadha mana kiyyaa taate kan guyyaa takka wajjin qullaa wajjin yoo taate akkamitti na jalaa fuutee jabeessita saahibaa walii galtee yaada kana qabatee jiru bultii isaatillee hedduu takka waan guddaa gaagam irra geessaa jira asumaan hordoftoota keenya na dhagaa jechuu barbaadeet anillee isin gaafasan paasapoora isaa nafittee anillee fuudhee jabeessee jechuu barbaade obboleeyyan kiyya laakiin daa'imni namaa dogoggoruu uumama jiraati naaf inni hungaa isinillee akkuma tana dura quba qabdanitti saahiba walitti jaboodha hedduu takka wajjin nyaanne hedduu takka wajjin rakkanne hedduu takka wajjin cinqamne obboleeyyan kiyya wajjinillee maraanne jechuu barbaadeeti aanee jaalalaate waa baay'ee wajji taane hordoftoota keenya akkuma isin tana dura quba qabdanitti gaafa inni maraatu wajjin maraadee akka waan itti obboleeyyan kiyya shaarra wajjin deeme hedduu takka wajjin cinqamne akkuma isin tana dura nu hordoftanii quba nu qabaachaa turtanitti jechuu barbaadeeti arragaa aaneen jaalala fiizaansaa jala jabeeffamuudhaan balaa guddaa dhaabaa jira haadha mana isaa irratti anillee hedduu xiyyeeffannaa guddaa takka natti xiyyeeffate obboleeyyan kiyya lafaa ka'e haati mana kiyyaattillee eega paasapoora narraa fuuteen hin geessaaf akkuma jettetti isilleen xiqqishoo haara buufatu hedduu tokko lolaa jira paasapoora mul'ate eegatti itti himtanii siif kenneettaniini haara buufatu suuta jeetiin itti geessa manguddoo qabadheetiin akkasitti dhaqee isa araarsa jetteet isilleen fiiza fuutee isi bira jira aaneen jaalalaa harrallee aara hin baafatu asumaan hordoftoota keenya akkas isilleen inni aara baafate buufate boodaan fuudhee itti geessa jettee manguddoo qabadhee araarsa jettee isilleen obboleeyyan kiyya mana kiyyaatilleen haa galatomtu feeruzaan hedduu akka haa galatomtu isilleen irra guddaa ittillee dheeyxee jirti qaamaanillee bira geesse eegatti na himate illee fiizallee akkana irraa fuudheetiin jira jetteen jirti inni immoo fiizuma kana oggu dura maaliif na jalaa fuudhanii yaada maal jedhuu fi hamilee fi akkamitti isaan akkana na cabsanii saahibummaan xiyyaartisa argumaan jechuun aanee jaalala arkeetiin jira duraanis saahibummaa waa tagar
gartee ani fiifuma saabummaa diyaabda isaa gartee taa hanqamatti adda cittu hin seene inni immoo hedduu takka lolaa waan jiruuf obboleeyyan kiyya ani immoo egaa kan duraaniiti gataanii fiizaa jalaa jabeessuun kee hordoftoota keenya komantii jalatti illee garra jirra yaada keessanii hinaafaaf jabeessite hinaaftuudha gareen keessan akkana jechaa jirtan komantii hoggaa kannitanii wallaahi waan gara hinaafa ani hin qabu ani jaalalamoo hedduu takkaan jaaladha akka obboleessa kiyya wajjin dhalanne daran garte san daraniin obboleessa kiyya guddee obboleessa rabbii gaadura rabbii wal barsiisa akkasii wajjin taqabnu wajjin nyaannichaa taqabnu wajjin uffachaa wajjin jiraachaa turre waan ta'eef garaan na gadhiisutti jeetumaan mee isinis gateessan mara dhaaba obboleeyyan kiyya mee hoggaa garteen biyya keessanii baatan mee hagam takka hoggaa ummaateetiif obboleeyya keessan dhiiftanii hoggaa biraa baatan hagam takka garaan keessanii sirrifata yaa obboleeyyan keessa anillee sanumaatu na yaachisee jechuudha hedduu takka waan ifin jaalalti xiyyaa fi tasaa nu jidduu waan jaalalti guddoon jirtu kabajaan guddoon jirtu museenalleen akkana jennaan marii isiisanillee asumaayyooniif gartee rabbi laaffisee gurbaa kana yooniif xiqqishoo wajjii deemsallee yoo taate wajjuma deemne jiranillee anamma niin geggeessalleessa wallaahi anamma dantaa saahibummaa beekadu saahibnam ilmi namaa hedduudha beeki namni gaa haa jennu malee rakkoon qabu fiiza isaa amma manguddummaan araarsinii deemnu namni rakkoon qabu saahibni ni jira kabiraatillee beekadu namni nama baafataa laakiin garuu gaa namni hojii nyaachi tokko si marara jechumaaf malee waan biraatti akka hin fudhanne hinaaffaa hin qabu gadaan wallaahi milkaa'inni ani jaalalaa milkaa'ina yoo ta'e wallaahi waan hinaaffa jedhu rabbii kanan arga bareedee kee hin qabu soomana maatiisi gaa hordoftoota keenya waan viidiyoo tanaa gartee jabaatteetumaan isin mare malee marullee gartee soomana waan akkana matallee isin hin dhukkubsin jechuu barbaadeetu obboleeyyan kiyya akkasi gaa ani jaalala dubbii waan nattiin isinii deebi'ata fayyadaatii manguddummaadhaan fuudhee akka inni araaru jaartii isaatillee akka inni gartee ittiin dubban akka bultii isaanii oowwitee fi nagaan jiraatu manguddoo nama jajjabaa yaammadhee walitti deebisee fiizaa isaatillee deebisaa fi jettee fayyadusaan jechuu barbaade obboleeyyan kiyya akkasi gaa anilleen araarasaa walitti fayyinachuu eegas booda walitti araaramna jechuu barbaadeeti gaa obboleeyyan asumaan gaa isinillee bakka jirtan du'aayii soomana kana gaa du'aayiin hedduu takka qeebalamtu waan ta'eef saniifuu gaa obboleeyyan kee bakka jirtanii du'aayii nun dagattinaan isinin jaa hordoftoota kiyya qaalii wallaan hedduu takkaan isin jaaladhaa isin ija teenya hedduu takka isin kabanya wallaahi isin jaalanne jechuu barbaadeetii isin qabna nuti isin ummata qabna isinillee nu qabdani obboleeyyani sanumaafuu gaa yoonattillee mufattan dhiifamaan isinin jaasumaan obboleeyyan kiyya ilmi namaa kan balleessan hin jiru garuu takkittiin tun aaneen jaalalaa garuu hedduu takka lolee jaartii isaatillee umuseenillee cinqee hatta hanga mana baasee biyya hara ganda namatti illee sokkitti akka achirraan gee hedduu akka cinqee sababni garuu sababni gartee fiizaan fiddee anillee fuudhee jabeessanii fi sanuma gaa'ee ani jaalalaa garuu har'aan kan akkana loleetti fiizaaf jecha anis wanni isa jala shafaraa dhufu hin jirtu obboleeyyan kiyya anallee hin ajaa'ibinaadha fiizaan isaa manguddummaan ni deebisaa fi yoo deemsa irraa qabaate haa deemu jechuu barbaade obboleeyyan kiyya nagaan wal gadhiisuun bareedu dhiisaa gara fayyaan jaalalaan jechuu obboleeyyan kiyya milkaan isaa karaa fuulduratti akka inni deemu jechuu barbaadeeti asumaan dhaamsa isinit dabarsuu barbaadeeti jechuudha isinis gaa asumaan jajjabeessaa isin qabna isinis nu qabdani nuti jechuudha waliif utubaadha isinis nuuf utubaa nuti isiniif utubaa waan ta'eef obboleeyyan kiyya bakka jirtanii nu jajjabeessaan isinin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya gaa'ee warreettan waan akka kiyyaa kana mudattanii soo jiraattan asumaan gartee kan mudatanillee irraa iftii isaadha waan akkanaa gartee kanatti anilleen itti hin deebi'u obboleeyyan kiyya badiidha balleeyse akkasi gaa hordoftoota keenya
aanee jaalalaa immoo isinis daawwattoota keenya achii lafa qaba. Warri asii nu daawwattan waan achii nu daawwattaniif isa koomantii barreessaa fi gurbaa anis yaada qabdan asiin naa barreessaadha. Aanee jaalalaattis lafa qaba isin jechuu barbaadee nurraa gartee lafatti qaba jaatti isaatillee kan cinqine nallee gartee akka naanis ka hedduu takka naan oodaa jira lolaa jira miidiyaa irratti himaatu hin dubbatu guyyaa hedduu isa dhufne natti aaree walitti aarree fe'ute saniifuu gaa isinis asumaan naa fi isa walitti nu akka araarsitan tahan isiniin jaa karaa gartee yuutuubaraa isaatiin illee dhaqaadha aanee jaalala waan kana karaa dawwalaatiin illee itti himaa jechuu barbaadee badiin xiyyaati nurraa lafa qabaa jechuun isin nurraa lafa qabaa fi amma asirratti albee waan biraatii miti isa achiin akka inni fixatu godha jechuu barbaadeeti daawwattoota keenya tanaan isin dhaammadha gaa'e isin irratti illee hasallee dheeresoo hedduun barbaanne irraan tana fayyadusaan jechuudha fiizaa isaa fuutee manguddummaan hageessituu fi galatooma gabbaliyyeen keessanidhaan hedduu tokko nu jabeessaa jirtanii hedduu tokko galatoomaan isin ijaa fiizaa isaa inshaallah manguddummaan anillee manguddoo gurguddoo yaame fayyadusaan illee yaamtee keessatti akka galuuf ni taasifna isa mochiin nurraa araarsaa fiizuma kanaa wartee yoo itti deebisne fudhataayii akka fudhatu irra hin jiru lolaa jira hin barbaadu isuma sana hin barbaadu jechaa jira waan ta'eef akka fudhatu nurraa taasisan isin ijaa hordoftoota keenya gaa akkasitti dhaammanne dhaamsa keenya kanuma bakka jirtanii viidiyoo tanallee hugaa galtan share like subscribe godhu hin dagatinaan isinin jaa galatooma ulfaadhaa horaa bulaan isinin jaa bye bye nagaan na turaa.